Miseensonni fi hooggantoonni paartii siyaasaa mormituu gamtaa jijjiiramaa uummataaf jedhamu Neelsan Chaammisaa manaa manatti deemanii magaalaa Hararee keessatti filannoo gaafa hagayya 23 dhufu taasifamuun eenyuun filachuu akka qaban itti himu. Namni isaan amma argatanii dubbisan buufata filannoo isaa gaafatan Taappiyaa Maashambaala. Innis isaan waliin wal arguu isaa gaarii ta'uu hima. I didn't know my polling station. I didn't know how to check my polling station in the phone. They told me and Ani buufata filannoo koo nan beeka. Garuu buufata filannoo koo akkamiin bilbila koo irraa ilaaluu hin beekun ture. Isaan amma natti agarsiisan baay'ee barbaachisaa ture. Amma buufata filannoo koo akkamiin akka mirkaneeffadhu bareera. Akkamitti buufata filannoo nama tokko mirkaneeffatanis nama biraatti agarsiisuu hin danda'a. Miseensonni paartii siyaasaa warra mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf akka jedhanitti manaa manatti deemnee duulana filadhaa gaggeessuu kan dirqamneef poolisiin hiriira duulana filadhaa nuti waamne baay'ee isaa waan nu dhorkeefii jedhu. Deenford Nigaadziyore warra duulana filadhaa gaggeessaa jiran keessaa isa tokko kan ta'e mana maree magaalaa Harareef irra deebiin filatamuu barbaada. Duulli filadhaa amma gaggeessaa jirru kun isa poolisiin nu dhorke caalaa bu'aa qabeessaa jala. You need to get approval from the police if you are more than 15. And currently we are doing this program. Umriin kee waggaa 15 ol yoo ta'e poolisii irraa eeyyama argachuu qabda. Yeroo ammaa kana nuyi kana hojjechaa jirra. Baay'inni keenya nuti namoota 14dha. Akkasumas filattoota irraa garee sadiidhaan tokkoon daandii balbala namootaa irratti akka seenan bobbaasaa jirra. Kunis isa hiriiraa baan caalaa baay'ee bu'a qabeessadha. Poolisiin himannaa hiriira duulana filadhaa paartiin siyaasaa mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf nu dhorkeera jechuun irratti dhiyeessuu hin fudhatu. Paartichi yeroo 347 ji'a amajjiirraa kaasee eeyyama hiriira gaggeessuu gaafachuu kan ibse poolisiin garuu kanneen 50 gad ta'an qofaatu sababa rakkoo nageenyaa fi kanneen birootiin dhorkameeraa jala. Akkasumas paartiin biyya bulchaa jiru Zaanuu PF hiriira duulana filadhaa taasisuuf 1,400 gaafate keessaa kanneen 85 ol ta'an jalaa kufaa taasifameeraa jala hoogganaan poolisii Zimbaabuwee Paul Niyaati. We are maintaining registers, including for those turned down, for those approved. So we would want people who raise allegations to justify, not to speak because they just want to. Kanneen dhorkamanii fi kanneen eeyyamaman galmeessinee jirra. Kanaafuu namoonni himannaa nurratti dhiyeessan sababaa isaanii akka dhiyeeffatan barbaanne. Dadhabina isaanii hundaa fi sababa barbaadanii akka dubbatan osoo hin taane dhugumaan poolisiin isaan irratti dhiibbaa geessisuusaaf ragaa bakkaa fi yeroo qabatanii dhugaa mirkanaa'uu qabu akka qabaatan barbaanna. Mala haaraa fide jedhuun manaa manatti deemuun duulana filadhaa gaggeessaa jira. Akka sababaattis poolisiin duulana filadhaa addabaabaayii irratti akkanan hin gaggeessineef na dhorkeeraa jechuuni. Poolisiin immoo gama isaatiin paartileen dhugaa jiru akka dubbatan gaafachaa jira. Filannoo ji'a dhufutti Zimbaabuweetti taasifamuuf jiru irratti pirezidaantummaaf kan dorgoman kaadhimamtoonni 11 dhiyaataniiru. Biyyi kibba Afriikaatti argamtu Zimbaabuween yeroo filannoowwan biyyaalessaa taasiftutti jeequmsoonni garaagaraa keessatti taasifamuun beekamtu. Ji'a hagayyaa gara dhumaa irratti filannoo taasifti jedhamee guyyaan citeeraaf.